Kenya hundumti keenya mochudha ummata keenya keessattuu biyya keenyaa fi kadhachuun barbaachisaadha. Biyya keenya karaa takka waraanaanittidha kan dhalli namaa dhiigni isaa dhangala'u karaa biraa immoo hongeedhaanidha jechuudha. Kanaaf rakkinoota keessattuu waggoota arfan asitti jechuudha rakkina gurguddaa damdamachaa rakkina gurguddaa keessumseessaa fudhataallee namoota jajjaboollee bukkeedha dhabaa akkasuma daa'im abduun goraawwate milkiin koosiin tolee dhahaan darbatamee nan kaasne mogolee. Yoya Shamar Kafuni hordoftoonni Saron Entertainment nageenyi ko kan jaalala fi kabaja biyya keessa fi biyya alaa kan jirtan hundumaa isin baay'eetu jecha imma yookiin immoo attention cima barbaadu tokko qabadheen gara keessanii dhufeeti kan hin jiru jechuudha. Imma ni gara keessan dhufeefis jiru jechuudha. Hanga humna koo yookiis immoo waan natti dhagaame akka namummaa tokkootti kanani isiniif gara keessan dhufee jiru jechuudha. Dhimma uummata keenya Boorana keessaati jechuudha. Dhimmi Boorana keessa jiru jechuudha. Dhimma salphaatti yookiis immoo laayyootti ilaalame bira darbamu miti jechuudha. Namni hin nyaatu yoo ta'e akkasumallee hin dhugu yoo ta'e jiraachuu hin danda'u jechuudha. Ega roobni hin jiru yoo ta'e keessattuu akka biyya keenyaatti jechuudha namni hin dhuma jechuudha. Sababni isaayyuu akka biyyoota kan biraa miti jechuudha. Uummanni keenya jechuudha keessattuu dhaloonni biyya keenyaa kuni roobni yeroo roobu keessatti waan isa fayyadu jechuudha. Yeroo itti oomishatuu fi yeroo itti kalaqatee yookiis immoo hojjetatee yeroo roobni jirutti immoo nyaatudha jechuudha. Garuu waggoota walitti aansan keessatti roobni Boorana keessatti sababa hin roobneef yookiin roobni hin jirreef uummanni keenya Booranaa dhumaatii guddaaf saaxilameeti kan inni jiru jechuudha. Hangafa Oromtichaa jechuudha yookiis immoo hangafa Oromoo kan ta'e inni kaleessa jechuudha gaafa namni bishaan kadhatu inni aannan kuusee aannan kennuu fi har'a garuu beela'ee jechuudha. Namni isaa horiin isaa dhumaatii jira jechuudha. Viidiyoo irratti akkuma isin argitan jechuudha waan nyaatu dhabee horiin jechuudha hanga carqii namarraa baasee nyaatu ga'eera jechuudha. Carqii hanga baasee nyaatu ga'e jechuudha. Kana jechuun maadharee hongee guddaatu saaxilamee jira jechuudha biyya keenya keessatti. Kanaafiyyuu waan dandeenyu irraa qarshii tokkos ta'e qarshii lamas ta'e warri qarshii hin qabne jechuudha miti sagalee ta'uudhaan iyyuudhaan kana mootummaanis ta'e biyyis ta'e mootummoonni gamtooman nuuf arguu qabu dirmannaa guddaa barbaada jechuudha. Kun qaama olaanaa irraa malee cal jennee iyyinee bira darbina yookiis immoo waanuma amma kee amma furamu miti jechuudha. Kanaafiyyuu kana kallattii danda'ameen iyyuutu nurra jira jechuudha. Argitanitu akkuma viidiyoo irra jiru akkasumallee toora social media irra jechuudha. Oriin ko gaafa isheen duutu taa'ee hin laalu jechuudhaani mana isaarraa yookiis immoo goojjoo isaarraa jechuudha diigeeroon itti citaa horii nyaachisu jira jechuudha. Citaa horii yeroo nyaatu akka biyya keenyaattis ta'e fakkeenyaaf akka naannoo dhaladhee guddadheetti jechuudha. Citaa yeroo inni haamamee xiqqoo malee erga inni gogee manarra taa'e goggogeeti horiin hin nyaatu. Garuu qoonqoodha waan ta'eef dirqama isaa manarraati jechuudha miti harcaasee kennaafii jira jechuudha kun jechuudha. Horii isaaf illee kana kenna. Ofii isaa maal nyaata? Namoonni hedduun jechuudha bifti isaanii badee kaan dhumaatii kan jiranii dhukkuboota garaagaraaf saaxilamaa kan jiran bishaan dhugaatii hin jiru hongee guddaatu bu'ee jira jechuudha uummata keenya Boorana irratti jechuudha. Kanaafiyyuu dirqama keenya iyyinee wal dhageessuu qabna jechuudha. Yoo tokkummaan hin jiraanne yoo nuti waliif iyyine yoo nuti waliif hin dirmanne inni har'a uummata keenya jechuudha Boorana irra ga'e boori immoo nurra ga'uu jira jechuudha. Tarii godina tokko keessatti quufamee nyaatamee jechuudha akka barbaadame gatamee itti haasa'amee kolfamee seeqamee darbuu danda'a. Fakkeenyaaf anamma fakkeenyaaf ganama akkuma ka'een shayee koon dhugee qursii koon nyaadhee amma kun akka barbaade ta'ee jira. Booda takka turees immoo jedhamsaa kosna nyaadhaa irraati kosna nyaadha. Amma nyaadhee quufuu koo malee jechuudha. Booda beella akkanatti dhufu hin beeku. Beellamaa hin dhufu. Osoo beellamaan dhufaa ta'e immoo uummanni keenya Booranaayuu jechuudha dammaqee qophaa'ee taa'ee ture jechuudha. Kanaafiyyuu kutaalee hundumtuu dammaquu qabna iyyinee wal dhageessuu qabna jechuudha. Ajandaa biraa dhiisnee ajandaa biraa bocuu fi kalaquu dhiisnee jechuudha. Amma xiyyeeffannaan keenya gara lubbuu baraaruu fi uummata keenya Booranaa dirmachuu wayya. Yoo nuti waliin dirmanne eenyullee dhufee nuuf dirmachuu hin danda'u. Maaliif yoo abbaan iyyate ormi namaaf dirmata yookiis immoo yoo abbaan ofirraa dhaamse yookiis ofirraa dhaamsuudhaaf abidda si qabate tokko
yaanti oromille si dirmata jechuudha yoo nuti waliif iyyine inni gararraa jirullee gadi bu'ee uummata kana keessa rakkoo jiru sana furmaata isaa fiduu danda'a jechuudha. Kanaaf adaraa keessan kana isiniin jedhu akkuma kanammoo namoonni gargaarsas ta'e karaa GoFundMe's ta'e akkasuma akkaawuntiilee banamanii jirantu jiru. Isaanis gargaartanii xiyyeeffannaa guddaan isin barbaachisa. Gaafa akkan isiniin jedhu akkaawuntiinti uummata Booranaa ilaallata jettanii fi maallaqa keessan laattanii hattuudhaan hin kennina. Maaliif akkasitti yoo ta'an namoonni akkuma kaleessa dheengaddalle jechuudha. Yoo gargaarsa uummataas ta'e jechuudha namoonni hedduun akkaawuntii banuudhaan birrii fudhatanii kanneen callisan akkuma kanallee saamicha kana keessa warroonni gaggeessan jiru jechuudha. Karaa sirrii fi qabatamaa ta'eetiin karaa itti uummanni hundumtutti uummata kana gargaaraa jiru gargaaruu qabdu jechuudha. Malee callistanii namni akkaawuntii kanatti gargaari jedheef hin gargaarina. Ilaalladhaati itti adeemaan isin jechuu barbaada. Kana keessa warroonni hattoonni jechuudha warroonni kaleessa dheengadda uumaa keessaniin sodaa namummaan sitti dhagaamne carraa fi qoonqoo uummata kanaa hin qabina isin jechuu barbaada. Akkuma kana namoonni gurguddoon akkaawuntoonni banamanii akkasumallee karaa dhaabbataawwanii miti mootummaa fa'aa banamee jira waan ta'eef Israa'elee gargaaruun uummata keenya bira dhaabbachuun akkuma kan hongee kana keessaa yoo nuti walii dirmanne malee ulfaataadha akka amantaa keenyaatti hundumti keenya immoo jechuudha uummata keenya keessattuu biyya keenyaa fi kadhachuun barbaachisaadha. Biyyi keenya karaa takka waraanaanittidha kan dhalli namaa dhiigni isaa dhangala'u karaa biraa immoo hongeedhaanidha jechuudha. Kanaaf rakkinoota keessattuu waggoota arfan asitti jechuudha rakkina gurguddaa damdamachaa rakkina gurguddaa keessumseessaa fudhataallee namoota jajjaboollee bukkeedhaa dhabaa akkasuma daa'immanis ta'e haadhiyyeessaa hedduu bukkeetiillee dhabaati as geesse jechuudha biyyi keenya. Kanaafiyyuu kadhannaan hin barbaachisa. Amma xiyyeeffannaan keenya kan irra jiraachuu qabuu fi irratti kaachuu qabnu uummata keenyaa. Booranaa bukkeetti atteeshinii keenya godhachuu qabna. Ajandaalee bocamanii dhufanii wajjin luucuufnee fiiguu osoo hin taane uummata keenya wajjin fiiguu qabna. Sababni isaa namummaan nutti dhaga'ama gaafa yoo nuti har'a uummata kanaaf hin dirmannee fi uummata kanaaf sagalee hin taane boori immoo jechuudha yoo nu dhaga'e immoo akkuma kana maal taana eenyu nu dirmata jechuu qabna jechuudha. Namoonni gargaaruu dandeenye gadi ba'aa sagalee ta'a namni nan dhaga'u osoo hin taane iyyaate dabarsa. Fakkeenyaaf yeroo ijoolleen Saudi Arabiyaatti hidhamanii akkasumallee uummanni keenya akkasuma kallee waraanaanis ta'e akkasuma kallattii garaagaraatiin buqqifamaa turan warruma sagalee hin qabnetti iyyaa isaan gargaaraa ture. Arrallee akkasi malee ganaa isa guddaa tuufi sagalee taa'aa isa guddaadha eenyu na dhagaa jechuu osoo hin taane kallattii humna qabdaniin kan qarshii keessanii kaan immoo sagalee gadi baatanii ta'uudhaan maxxansi tokkollee gatii qabaachuusaa akka beeku beeka. Maaliif gaafa atis anis maxxansinee anis atis iyyine mootummaallee gurra isaa nutti kennachuu keessatti isaa kenne uummata kana baraaruu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf amma qamadiin biyya alaatti fe'amee jedhamee dheengadda riippoortii ta'amaa ture yookiis immoo ekspoortii ta'ee riippoortii isaa immoo gara keenyatti yookiis immoo garuma TV'tti darbaati kan inni ture jechuudha. Garuu uummanni biyya keessaa qoonqootiin waxalamaa, qoonqootiin waadamaa, qoonqootiin dhumaati kan inni jiru jechuudha. Waan sheemii guddaa nama qabsiisudha kun jechuudha. Wanta suma yaadamne mootummaan biyya biraa erga lammiisaa fi biyya isaa erga beela baasee erga qoobsee tufe keenya garuu isaa qe'ee keessaa oonsee beelessee bakkeetti fe'a. Dhugaa dubbachuudhaa fi osoo mootummoonni gamtoonis ta'e mootummoonni gurguddoo kan arganii sheemii guddaa waan nama qabsiisudha. Kanaaf immoo kan akka mootummoonni argan gochuu danda'u nuyiidha jechuudha. Mootummaan gadi ba'ee waan uummanni kun keessa jiru hubachuu qaba nuyillee gargaaruuti qabna dirqama oromummaa dirqama namummaa beellaman qabu. Guyyaa nuti beeluuf nu hin beenu guyyaatti rakkina keetti qofu nu hin beenu har'a jiraan har'a qabna har'a kiisidha birrii qabaachuu dandeenya borgaruu maal takka nuti dhufu hin beenu. Kanaafuu har'a uummata keenya Booranaa hongeetiin waxalamee waadamaa jiru kana bukkee cina dhaabbachuu gargaaruu kallattii danda'ameen namni humna garaagaraa qaba dandeettii garaagaraa qaba qabeenya garaagaraa qaba kallattii danda'e kamiiyyuu jechuudha uummata kana garuu gargaaruu ni danda'a jechuudha. Kanaaf kun dhaamsa kooti hadaraan isiniin jedha wal qooduun gandummaan siyaasni yeroo ammaa kana sa'aatii ammaa kanatti nu biratti hin barbaachisu jechuudha. Waggoota amma kana keessatti wanta nuti gochaa turre koomiyuun kan nu fayyadan jiru kan nu nyaachise yoo ta'e malee jiru. Kanaaf adaraa keessan isin jechuu barbaada attenshiniin keenya yaanni keenya hundumtuu amma yeroo ammaa kanatti ajandaan keenya inni guddaan
gara uummata keenya Booranaa bira ta'uu qaba. Isin jechuu barbaada. Yaanni fi wanta ni qabadhee gara keessan dhufee isa kanadha jechuudha. Kun immoo isitti dhagahamuu qaba. Dhala namaati inni beela'ee waan nyaatu dhabee horiin isaa yeroo kuftu akkasuma yeroo corroqa dhugu bishaan barbaacha yeroo bakkeetti diriiree waan nyaatu dhabee achi ciisee kan gogee akka eekeraata jechuudha. Lubbuu keessa jiraatu taa'aa jira jechuudha. Lubbuun keessa baa'uutti rarraateeti kan jirtu malee rakkateetu jira. Rakkina guddaa keessatti kufeeti kan jiru uummanni keenya waan ta'eef gargaaruun dirqama keenya jechuu barbaada.